jechi kun akka inni nama dhukkubu bareecheen beeka. Nabiyyu Muhammad jechuun nama injiraanii akka bokkaatti irraa gadi roobu jechuudha bakka jaallatu jibbitus. Nama qulqullina isaa hin eegganne Nabiyyu Muhammad jechuun gaafa mana udaanii dhaqu biyya namoonni amantaa fi aadaadhaan wal kabajanii jiraatan keessatti gurbaan kun akka kana haaseera. Qalam jettee qalaa mataatti baatte akkuma jedhamu akka haasee kanaan garuu bakka lixu dhabee jira. يا واقعي أبد وفيتي يا واقعي أبد وفيتي يا واقعي أبد وفيتي فيديون قد يفهمي كان قفامتي قربان كنا كاتانتي قبامي في حالا ني أما كيسا زروفي قبان نجر وايو كان كراي فانات ملانغو أتين جاكسين أقول لا إيه دي بيتا جيزي أكا كانت مانا كيساتي قبامي كومو ماكينات أن جيزي فرطاني ديمان كيساتي إيه ما ترى إني رأسي وقاوك أنا ميتو فكرنا إنجن وقاوك إني باقي جارو سنجر إني باقي دي تورو سنجر وقاوك أنا من إيش ما تفرشتها بمال باقي بلي سر من بقى تيفهم جدا بقى نعم تيفهم ومتى أكل دي فيديو مالي قبل تمال مالي بفتر يا ملاك بفتري يارك جنونجت wanti godhamuun jiru amantaa namaa akka kanaatti arrabsanii nabiyyi namaa akka kanaatti arrabsanii tolaan gadhiifamuun hin jiru. Mucaan kun umrii hidhaa guutuudhaan adabamuu qaba kan jedhanii haasaa jiran jiru. Lakkii immoo kanas miti gurbaan kun beekumsa malee haasaa ture wallaalumsa yookaan immoo mucaan sammuu isaa sirrii miti jedhanii namoonni tokko garuu haasaa jiraatan malee mucaan kun waan godhu beekaa ture. Umrii waggaa meeqaatiin hidhama kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a gara biraatiin immoo biyyi nagaadha jettaniitu isin ciidii kabajaa jirtanu. What do you mean? ላቡን ከላይ ተሰገበ የዚህ ቦታው ቦታ ይሄ ቦታ አምሮ ሰው አልቆ ሲያልቅ ይሄ ላብ ፍሬ ያፈራል። የምታየው ላብ ቤት የሚያመጣው ንፋስ በላብ ሀብት ይፈጠራል፣ በጥረት ሀብት ይፈጠራል፣ በስራ ሀብት ይፈጠራል። አልደክምም አልሰራም ካልሽ ግን ሀገር አይቀየርም ብቻ ሳይሆን ሀብት ያመጣል። Muummichi ministeera Itoophiyaa akka kanaatitu daawwannaarra jiranu kufaatii guddaadhaan kufanii jiru. Gara biraatiin muummichi ministeera mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa dhukkuba cimaadhaanis qabamanii jiru jedhamee jira. የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የጤና ሁኔታቸው አሳሳቢ መሆኑ ተሰማ። ላለፉት ጥቂት ሳምንታት ከህዝብ እይታና ከተለያዩ መንግስታዊ መድረኮች ርቀው የቆዩት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጠና ታመው አቡዳቢ በሚገኘው ከፍተኛ የሕክምና ተቋም ውስጥ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑ ተመላክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ባለፈው ሳምንት ወደ ስፍራው ባቀኑበት ወቅት በሆስፒታሉ ተገኝተው የፕሬዝዳንቱን ሁኔታ እንዳዩና እንደጠየቁም ታውቋል። እስካሁን ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ በመንግስት በኩል የወጣ መግለጫ የለም። ኦቦ ሽመልስ አብዲሳን ሀሊ ፈያሳኒ ያዴሳ ተኡንገባ ፈሜ ቶርበን ሙራሰ ደርበኒ ፊጀ ኡመታፊ ወልተጅወ ሞቱማ ዳዳራ ከንፈጋተን ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ሰበበ ዱኩብሰቹ ሳኒቲን አበተ ያለ ኦላና አቡዳቢቲን ያለማ ከጅራን ኤራሜራ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ቶርቤ ደርቤ ዳወና ናኖ ሰነቲታ ሲሰኒን ሆስፒታሊቻት ያርገሙን ሀለ ፕሬዝዳንቲቻ አከይላለም ቤከሜራ ዲመከነረቲ ሳንጋማቲ ኢብሲቃ መሞቱማቲን ከነሜ ሂንጂሩ ኩበጽ ማራና ከሳን ቀበመኒ ዳገኘ ጅራ ረቢሳን ፈይሲ ገረ ሁጂሳኒቲ ሳና ዲቢሱ ጀነ ገረ ፕራቲንሞ ኢትዮጵያን አርቴ ጅርቲ ኢትዮጵያን ባየ አርቴ ጅርቲ እስራኤል ኢራን የወራነ ከነንዳብነ ኢትዮጵያን ኩተቴ ዋንካቴ ፈካቲ ኢትዮጵያን ኢራን ሩኮቱፍ ሚሊሾታ ኩመሸንተመ ለንጂሳ ጅራችሁ ስቴ ኢትዮጵያን ኢራን እንጅፈቹፍ ሚሊሻን ቆፍት አከበርባች ሱስዱበት ተጅርቲ ሚሊሻን ቆፍቲንጋ አዱኛ ቁጡ ዳወለሉ ዳፉ ዩኑፍ ሚሊሻን እንጋ ዩኪን ሙ ማነ ባንኪ ነሙኒ ገን ተኮ ጅሮ ምን ጀሪ ኑፍ ገው ጀሪ ኩኒ
صبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذر تجربتي برا جربتي تجربتي كريستا جربتي بريتيا أدينو في أدينو نجا. لورا تا بيوا نجارا نجارا يا رمضان نمي أك كميت درب عيدنا كميت درب. سينما فؤاد تاني لبرس تاني دوغارة. سرابي كم دوغارة. Gara video keenya irraa keenyaan darbu keenyaan dura hundi keessan like gochuu keessan akka hin daganne iidii irratti himee wantoota akkamiitu argamaa ture. Tokkoffaa kaameraamaanii kana naaf ilaala. Bakka namni waan qabu ni dhugaa rabbi. Waa tokko akka hin kolfine kolfuun hin danda'amu. Ati iPhone qabaa Samsung kanaa miti bakka. Wasaanyimmaa inni kaasuudha bakka kan ilaalamaa jiru. Achirratti hirmaachuudha kan ilaalamaa jiru. Inni lammaffaa maaltu mudataa ture? Waan akka kanaaf argaa turre ijoolleen gara sabiyyummaatti deebi'aa turan namni takbiiraa jedhaa bukkeedha. Jarri akka kanaa immoo isii kana bitatanii deemanii kan jarra fufaa jiru maal akka jarri yaadanu hin beeku. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti kaameraadhaan wanti kee uummata gara miiliyonotaan lakkaa'amutu salaata kana salaatuudhaaf gara isteediyeemiitti deemaa turanii uummata kana yeroo ilaaltan keessatti akka addunyaatti lammaffaa ba'ee jira. Oorota akka Afrikaatti osoo hin ta'in akka addunyaatti lammaffaa baanee jira. Damina uummataa bakka tokko sagaduuti. Uummata kana hariitu bakka tokkotti salaataa ture. Qofaa miti jimmaatti garuu akka kamitti salaattanii uummata jimmaa baay'ee na dhibdan jirtu dhuga akka kana danuudha uummanni jimmaa keessa akka kana danuudha uummanni amantaa musliimaa kan jedhus gaaffii guddaa kan kaasee jirudha uummati sana laaltanii uummata biraa laaluun baay'ee ija nama qaba. أرضكم نعم وهم يحملون دينهم على أكفهم من جعل النبي يختار أرض الحبشة. أمتني جمع أككنا نوايتا أككنا تبكتو كتني بريدو جدي يا دم بيكوا أمت جمع دوغا أفوتو نفجدا أمت جمع أفوتو نفجدا دوغا همارا بككيسا نبر أف بريد أفوتو Haa umari bakka itti argamu fi bakkoota baay'ee irratti kan hirmaataa turan poolisootatu jiru. Poolisoonni akka jeequmsoonni adda addaa mudaniidhaaf aduu fi bokkaasoon jedhin wanta kana keessatti uummata jeequmsa isaa uummata tokkummaa isaa eeguudhaaf jedhanii wareegama jarri kaffalanii dhaabanne al tokko oorota al tokko dhaabanne. Bokkaa fi aduu sun jedhin akka kanaatti dabarsu jiraatin dhugaa rabbicha galata guddaa uummata keenya biraa akka jarri qabanuu fi galata guddaa akka nu kennuu fi qabnu kan agarsiisudha. Kana qofaa miti Dirreedawaa waa keessattis waan ajaa'ibaa agarree jira. كسروه ومسوني رحمة ربي كزيلو داف دري سلاتا كان زردي ما تزرون هندافو ربي نرات قبلوا جنة قال براتين موروتا نو واي بالي كيس زرع واي دي كيس زرع واي دي هاسا زرع قالونا موني برا كيس زرع سنجر عرفاس الشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رمضان أبو يدي دمي جافادان سنجه. جرنا عدرانا فودا لفتة في بدان جرا نفودا جارتينا غودتا
namni na bulfachuu dandeessan na fuudha. Umriin hin adeemaa jira, allafatta fee badaan jira. Ani sana ijoolleen dhoskitu daarii deemtu dhoskuu hin jiru, dhoskuu hin barbaadu. Maaliif jennaan yoo kanarra darbe lafatta fee badaan jira laa. Kanaafuu yennaan na fuudha. Mucaan kana fakkaattu lafatta fee badaan jira laalaadha. Argitanii? Lafatta fee badaan jira. Kanaafuu yennaan namni na bulfachuu dandeessan na fuudha. Dhageessanitti. Mucaan kun lafatta fuusiirra ituu walii gallee lama sadiin fuune maal ta'a? Qaddiidhaaf. Ta'u bari namoonni mucattiin kun ergi akkas jettiin booda immoo sheekotiin illee tuuna fi mucattii kana fuuchuudhaaf gaaffii jara dhiyeessanii jiru. Namni na bulfachuu dandeessan na fuudha. Umriin hin adeemaa jira, allafatta fee badaan jira. Ani sana ijoolleen dhoskitu daarii deemtu dhoskuu hin jiru, dhoskuu hin barbaadu. Maaliif jennaan yoo kanarra darbe lafatta fee badaan jira laa. Kanaafuu yennaan na fuudha. Mucaan kana fakkaattu lafatta fee badaan jira laalaadha. Hasawa siiti ilaalu jira malee ani si ilaalutti hin jiru. Na hubadha. Lafatta fee badaan jira. Kanaafuu namni na bulfachuu dandeessan na fuudha. Beeta wannin taphanneen zabana kana taphataati jira keenya. Amma isin kaayyoon si heerama osoo hin ta'in fooloo itti heerumuudha isin. Faatee TikTok jedhaniin takkanaatan. Zawjuhu TikTok jedhaniin jaarsisiitis TikTok faatee TikTok wani kaa. An TikTok irraa wanta argataa hin jiru jechuudha. Ijoolleedhuma wajjin haasa'uudha malee buutee addaa wayii argataa hin jiru. Kanaaf bara lammaffaa irratti immoo fooloo abbaa manaa ta'uu hin danda'u yookaan immoo jaarsanaaf ta'uu hin danda'u. An fooloo barbaachaaf miti isuma dhugumaan heeruma barbaade malee dhimma foolootiif miti. Kanaafuu jennaan isin jechuudha amma jaartii tokkoffaa yoo qabaattanii na lammeeffadhaa. Lammaffaa yoo qabaattan ana sadeeffadhaa. Sadaffaa yoo qabaattan immoo arfaffaa na godhadhaa. Shariyaa guutaa. An dhimma foolootiif miti. Fooloon anaaf maal naaf godha. Innaa sheer godhaati biraan naaf gahaa yoo danda'u. Arfaffaa ta'ullee ustaaza kanatti nan heeruma jettee sheerii naaf godhaa jettee akkuma isin jettiin immoo sheerii goonee gizeenuu biraan ga'uudhaa jennu mubaarik. Diroonii beektu horota. Diroonii ijoollee durbataa jira mubaarik. Bakka karaarratti. Deemni keessaa jiru hin beeku ijoollee akkasii kan beeku mubaarik labba godhee jira karaarratti sheeknis akkas jedhaa jiru. Rabbii jalaana fuudhaa nama jette sana keessaa argadheera Mikaayila jettaare yoo ani fadda olfoonni. Du'aayin kee gabalamee. Kalas nama biratee namni ture waadaanaa galtaare. Nama biraan jedhee waadaanaa galtaare. Isuma nama jedhu diyoodhuma. Bakka nyaadhameetiin jira. Filee sagalee tana sheer godhaatii mubaarik musammaatii fi Ahmadiin faa biraan naagaa bakka amciyyoon harkaa baatee jirtu osoo tinan sigaal godha cinaa deddeemu hararaas borumaan isii tana qunnama jee osoo hin deemu na harkaa baatee jirti gadheen jimmaan harkaa baastee jirti muciyyoo. Filees muciyyoo tana niin jaaladha. Polotik gartee faatee TikTokii miti faatee tiyya muciyyoon tana irraa kaase. عزيزاتي يا عزيزتي يا عزيزتي أنا أحبك بس يا أخي والله أنا نينجا للرجال جمع أبا جفار والله أطيب الشعب في الدنيا جمع أبا جفار والله شعب جمع أبا جفار أنا أحبكم في الله يا جماعة Akka kanaatti ustaasni karaarratti nyaatamanii jiru adara rabbii mana qabdamiti lama sadii mana qabdamiti mubaarik bakka sheeka keenyaaf dhiisi sheekni keenya mucattii kana hafuudhaan hojjenna sheeknis immoo akka isaan baay'ee jaallatan himanii jiru keessattuu ijoollee jimmaa jedha ijoollee jimmaa qoy akka kana maaf jaalalaan nama ajjeestu qoy namni inni kaan koo amma kan nama ajjeesin jaalalaan nama ajjeesaa jiru of eeggadhaa dhugaa rabbisaa ijoollee jimmaa barreessanii of eeggachuu qabdu gara biraatiin immoo Oduu keenya guddaatti yeroo dhufnu keessatti mucaan kanaan dura amantii baay'ee arrabsuudhaan kan beekamu deebi'ee amantii musliimaa yeroo kana keessatti arrabsaa yookaan immoo nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaanis arrabsuurra isa qofa osoo hin ta'in salaata rabbiis akka kanaatti qeeqaa ture. Yesuus
yaa Yesuus uummata dukkana keessa jiru baas badiisa keessa jiru baas sagaagalummaa keessa jiru baas ejja keessa jiru baas ቀለም jedhanii qalaamataatti baatan akkuma jedhamu gurbaan kun immoo yeroo dheeraadhaan booda namoonni qabanii makiinaa keessa buufatanii fudhatanii gizee deeman akka kanaatti haasofsiisaa turan. Dhugaa waaqa namni tokko kanneen hin jiru dhugaa waaqa. Eenyubbaa ka jedhu sin jedhu. Eenyubbaa ka jedhu sin jedhu. Dhugaa waaqa yoo namni. Waaqa balleessaa rabbi bakka dhiifaman jedha bakka nan gaafa dhiifama. Uummata akka hin deebi'e viidiyoo maaliif hin qabeeltan maaliif በፈጠረ ያምላክ በፈጠረ አቶ ማሌ ማሎ ጀደኒ ከድሯን ሐሳን አከድሯን ካፋኒን አልባኒ ሚቲሮ ከነ ከሰት ምጫንኩን ቀበሜ ጅራ ሀርከ ሴራ ረዴ ማልጅራ ይጆሊን ሞ ከራረተ ከናቲ ከሐሶ ሲሰኒ ፍረተኒ ዴ ማጅሩ ገሩ ዲፈ መጋፈታ ጀር ዲፈምኒ ሳዋቶ ኮምባ ከናንድሮ ሂደሜ ረጉርባንኮ ሂዳ ገረጂዮ ተባየድ አለካሙን ሂደሜ መነ ሂዳ ከሳ ቤጅራ አቶ ማሌ ዋንሰን ራዋቶ ኮበረቹ ገቲ እንደንድኝ ጀናል ከናም ቦደ ሞ ሂዳ ኡምሪ ጉቱራና ከኒ አደበም ሂመ ማልጅራ ነሙኒ ባየን ሞረታ ሳጅ warri miliyoon akkasii jechaa turtan kun amma qotta baasaadha karchalli isa buusne mana dachii jalatti hidhama umrii isaa hidhama inshaallah kana booda jechuudha ragaa qabatamaa qabna amantaan asii qalbii miti wallahi amantaan biyya namaatti murtee isaaf malu ni fudhata biyya kana keessatti wallahi ijoolleen poolisotaatti harka baase malee ijoolleen ajjeesuuf kaate poolisoota dirqiin harka baase girgiriin taate jechuudha hayyee amma qotta baasaa hatta basa warre akkasitti miliyoon king waaqayyo si wajjin jira yaadin waaqayyo si wajjin yesus isa bira hoter yeroo akkasitti ega hatta basa gaafa isin akkasitti harka dhawitanii fi akkasi goota keenya king miliyoon keenya itti jabaa itti muddi achiin qabi asiin qabi jetta suni amma isa bira hoter amma kakalee an post gara jalatti beeta waaqayyo si eegaati abbaan fadhe miliyoon waa takka arkuun dandeessan Allahn keessatti arguun danda'u jee waa hedduu jechaa ture amma hogganan poosti godhu warra koomentii ilmaan lutar tokko wallahi barbaade. Keeniyaa keessa akka inni jiru ni dubbatama gurbaan kuni angaruu bakka inni jiru seeraan hin beeku Keeniyaa keessatti kan inni qabame akka kanaatti ijoolleen ajjeesuudha kaateenaan dhufee seerri yookaan immoo poolisoonni dhufanii harkaa baasanii nu murteessaaf malu ni kennina jedhanii poolisoonni harkaa baasanii mana hidhaa fudhatanii akka jarri deemanii himamee jira. Haa ta'u malee gurbaan kun musliimota qofa otoo hin ta'in pirootestaantis jara kiristiyaanas yookaan ortodoksiis baay'ee arrabsaa ture jaroonnis waan kana irratti ni deeggaru jedhee nan amana gara biraatiin immoo maaster abinnatiin hundi keessanuu beektu jedhee na yaada oruta maaster abinnet jechuun kanaan dura namoota gargaaruudhaan kan beekamu ta'u dhukkubsate akka inni gara biyya alaatti akkamamuudhaaf deemee hundi keenya ni beekna. Haa ta'u malee namni kun immoo abbaa qabeenyaa guddaa ኢትዮጵያ akka inni ta'e simamaa jira. እዚህ የምታያቸው ፎቆች ማስተር አብነት ያስጀመራቸው ናቸው። እንግዲህ ማስተር አብነት ስለነዚህ ፎቆች ቢያስረዳን ደስ ይለኛል። ወጥቶ የኔ አይደለም በዚህ መንገድ አምጥቻቸዋለሁ ይበላል። እነዚህ ሁለት ፎቆች ጅምር ላይ ያሉ ፎቆች ዱራሜ ላይ ያስጀመራቸው ህንጻዎች ናቸው። ነጋዴ አይደለም ይሄ ሰውዬ። እንግዲህ ማስተር አብነት ማለት ነጋዴ አይደለም። ነጋዴ ቢሆን እሺ እንቀበሏለን። ማስተር አብነት ማለት እርዳታ ነው የሚሰጠው፣ እርዳታ ነው ለሰዎች ማስተባብራው የሚል ሰው ነው። ስለዚህ ኦዲት ይደረግ፣ በቦርድ ይመራ የምንለው ለዚህ ነው። አንተ 7 ዳቦ 10 ዳቦ ሰው ስጥ ብሎ ልኮ 7ቱን ለራስ 3ቱን ደግሞ ለሰዎች ከሰጠ ሰጠህ አይባልም፣ ነጠቃቸው ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄንን የሚመለከተው የመንግስት አካል ያጣራና ኦዲት ያርግ። ከዚህ በኋላ የትኛውም የሚሰበሰብ ገንዘብ በቦርድ ይመራ። ዶክተር አብይ አህመድ እኮ ይሄንን እርዳታን ሲያስጀምር ማህበራዊ ሚዲያውን ለበጎ ነገር ተጠቀሙበት፣ ለመረዳዳት ተጠቀሙበት ነው እንጂ ያለው ዝረፉበት አላለም። ስለዚህ የመቆጣጠርም ስልጣን አለው መንግስት፣ ይቆጣጠር። ዶክተር አብይ ለበጎ ነገር ያስጀመረውን ነገር አንዳንዶች ለራሳችሁ ለግል ኪሳችሁ ለመጠቀሚያ የእንትን ያረጋችሁት ነው። ስለዚህ መንግስት ያጣራና እነዚህ ረጂነን ባዮች ሰዎችን ይከታተልልን ባይነ ተከታተሏቸው ባይነ አጣሩ። ይሄው እኛ የቻልናትን መረጃ አውጥተናል፣ አጣሩ። እኛ የስራ ፎቅ አይኑረው አላልን። ለምን እንትን አይኖረውም? የራሱ የጀት አይኖረውም። ግን በህዝብ ገንዘብ በተሰበሰበ አይደለም እንትን የምትለው የራስን ኪስ የምታደለበው።
እኛ ምን አገባን? የወርቅም መኪና ይኑረው እኛ እኮ አይመለከተንም። ግን ሰውን ሸውደህ አይደለም እንትን የምትለው ገንዘብ የምታገኘው። ስለዚህ ይሄንን ዶክተር አብይ ለበጎ ነገር ያስጀመረውን ፕሮጀክት እነዚህ ሰዎች ከዓላማውን አስተው ወደ መጥፎ ነገር ወስደውታል። በቃ የግላቸውን ኪስ እያደለቡበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ ከዚህ በኋላ መንግስት የያዘው ድጋሚም እኛ ከዚህ በኋላ እዚህ ላይ ላንመጣበት እንችላለን። ይሄንን ኢንፎርሜሽን እኛ ካወጣን መንግስት ደግሞ ተከታትሎ ኦዲት የማድረግ የመከታተል ስልጣን የመንግስት ነው። ይሄን ቪዲዮ እንደውም ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ለበጎ ነገር ይሄንን ተጠቀሙ። ሶሻል ሚዲያውን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። ሼር አድርጓቸው ይቆጣጠሩ ይሄንን ነገር። Thank you. Gurbaan kun ka birrii 10 yoo kennitanii fi birrii 7 kiisii keessa kaatee birrii 3 qofa kennaa jiru. Daabboo 10 yoo itti kennitanii daabboo 7 ofii fudhatee daabboo 3 namoota rakkataniif kennaa jira malee gurbaan kun seeraan kennaa jiru jedhanii. Namichi kun ka gara biraatiinis hojii qabaateef fooqii kana ijaarrachuu hin danda'a. Haa ta'u malee garanni fidee ijaaree nu hin beeknu. Fooqii kana garuu fooqiin kan isaa akka inni ta'e himamaa jira. Gara biraatiin immoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irti gaafa fiqaada fuuchuu haadha manaa gaafatte ofii haadha manaati. Ilaame irti gaafa haadha manaa fuudhu ayyama gaafatte seerri rabbii beekii miti jedhaati. Rabbi tulaa banee miti ulaa rabbi banee kun likkii miti kan haadha manaa kooti likkii jedhaati. Waan na mudate bara 2006 akka faranjiratti fakkaata Ameerikaanitti saayiba keenya ka'ee intala baamana raadiyoo ta'uu hin beeku intala guddoo wayii fuudhe. Namni jalqaba lole eenyunni dhiira. Itti jedhanii bara. Maaliif jedhan beektaa? Warra mana keessaa abbaa manaati. Achitti. Akka wal dhabna. Akka wal dhabna. Liqimsaa isa kana. Raayaan jibbitee maal goota seerri rabbiin kun jallanaan nagaa. Badaan saayina afaan miti rabbiin seerri irratti baasuun sirrii miti jedhaa itti beeki. Seerri rabbiin immoo amala dhiiraa beekaaf seeratti baasa. Amma gaa hulaa haadha manaa itti lammeeffachuu sadeeffachuu kan banu inni jalqabaa haadha manaa duraatu ilmoodhaaf haadha ta'ee haadha manummaa wallaane. Hulaa bantee gadhiifte. Si galee haadha manummaa gaafa duraa gaafa ilmoo tokko gaafa ilmoo lamaa oolmaa wajjin oolu yoo inni eessallee jiraata. Bakka akkanaa dhaqee laphee baataati walakkaasiitu isa wajjin deema walakkaasiitu manattaaf. Hamma jiraatu kana dhiirti immoo akkana barbaaddi. Namni mana keessaa kophaan jiru jechuun ofitti immoo barbaaddi. Si galee? Xabiyaa dhiiraa amma gaa gumiin haadha manummaa haadha qofa irratti raawwata. Ishee haadha manaa isaan fidaa. Anuu jireenyaan barbaada. Rabbiin kanaaf iyyee dhiiraaf hayyee. Ulaa kanaa bane. Dhiirri jiraachuu hin dandeessu. Dhiirtii utuun fuudhii jiraachuu dandeessi. Fuutee jiraachuu hin dandeessu haadha manaa malee. Ustaazni ko sirrii haasa'anii bakka isin dabbaree jira ijoollee durbaa akka inni dabbare beeka. Ustaazni garuu sirrii haasa'anii yoo isinii liqimsamu didas bishaan bicuu seeratti dhugaatii isiniif liqimfama. Sagantaa raaf qaban kan sagantaa amma ana ansu ati eenyuun koomti jaarsi balsu keessa kan jaramma waraanaa jirtan.